Oduu biraatiin caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu obbo Gammachuu Dabalaa kaasuun dhagahame. Qondaalli Biltsiginnaa kun viidiyoon isaa waan baalagee dalagu agarsiisu qoodamuu booda himannaan irratti dhiyaachuufi jedhame. Baaltazaar Biltsiginnaati kan jedhame miseensa caffee Oromiyaa irraa mirgi himatamuu dhabuu arra kaafame. Dhabuu kun akka irraa ka'u gaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatirraa EJM odeeffannoo addatti qabuun obbo Gammachuun biiroo isaa keessatti utuu dubartii waliin ciisuu viidiyoon isaa bahe. Viidiyoon isaatii fi dubartii waliin jiran agarsiisu qoodame kun wayita xuuxxoo walluusisan mul'isa. Ifa gochuudhaaf taateen ji'a ja'a dura mudate kun obbo Gammachuu Dabalaatu aaddee yaadanii waggaarii faana osoo waan baalagee dalaganii viidiyoon isaanii bahe. Viidiyoon tun daqiiqaa 5 ol turte. Mudamtoota paartii Biltsiginnaa godina Wallagga Lixaa kan ta'an jarri lamaan kun mudannoo isaanii kana booda falmiin ka'ees ture. Qondaaltota Biltsiginnaa irratti wanti safuu uummataa hin eegnee fi duudhaa hawaasaa cabsu viidiyoodhaan bahuun hagam gaggeessitoonni mootummaa waan kanarratti akka bobba'an mirkaneessaa jedhu mormitoonni. Ijoolleen biyya alaa baadiyyaa barbaadaniif ijoolleen biyya alaa baadiyyaa viidiyoo kan dhaggeeffata. Nama guddaa bukkee jirtu taanaan ijoollee bukkee jirtu taanaan maatii keessa bukkee jirtu taanaan dabarsaa viidiyoo kan booda dhaggeeffata. Nama guddaa bukkee jirtu dhaggeeffata viidiyoo kan. Gaafa biyya Arabaatii Itoophiyaa galtanu baay'een keessa dhiira baay'ee wal agartu. Dhiira baay'ee wal agartu. Gaafa sana immoo waan dhabamu. Taffitaffii waan dhabamu waan ta'eef irraa qola irraa baasee dubbachuu danda'u. Maal gootu qoricha fayyadamu. Ijoollee durbaa meeqatu ulfaa'ee siqaa'ee nama agarsiisa. Ijoollee durbaa meeqatu ulfaa'ee gudii ta'aa jira. Kanaaf qoricha fayyadama. Qoricha isaa 72 jira, kan ji'a 3 jira, kan waggaa 3, kan waggaa 4 jira. Sidii galamti booddee kaayyoo keerraa karoora keerraa jettu gaafachii deemtee dhufte biyya biraa deemuuf kaatu wanti kun sirriitti ta'ennaan si raawwate. Sidii galamti kanaaf ijoolleen dhiiraa biyya kana keessatti immoo ijoollee barbaachiniin tanaatanuu ittima sirriitti hima. Qaljettaniin tanaan ta'ina. Ijoolleen biyya kanaa immoo Itoophiyaadhaa immoo gara biyya kana deemtanuu dursaatii of ilaala. Dursaatii of marmarsiisa. Erga meedikaala kennattanii maal kennattanii deemuuf kaatanii sana gootanii deemtu aanaan ina fulfaa'uun keessan achi geessanii siqaa'ee agartu. Fuudhanii biyyatti deebisu. Si galamti kanaaf kaayyoo keerraa jettaa mana keetti galta jechuudha. Si galamti alaamaa kee waggaa meeqarraa jetta. Kanaaf qoricha fayyadama. Kan saayii 72 jira. Kan ji'a 3 jira. Kan waggaa 5 kan waggaa 6 kan barbaadde fayyadamu hundee isa qoricha. Mirga keeti. Si galamti ulfaa'uunis mirga keeti. Garuu dogoggora daqiiqaa 5 deeqa godhanii deettee ulfooftee akka kaayyoo keerraa hin banne. Saban obbolummaa sitti maalan. Saban obbolummaa. Rakkoon biraa yoo jiraate rakkoo biraa yoo qabaattan wanti biraa yoo qunnamee gorsa gaggabaabaa barbaadanii karaa lakkoofsa kanaa teelegiraamii irratti taa'inaan jiraati. Naafsuu dandeessu galatooma baay'ee sin jaalladha. Jirra jirtuu hordoftoota sagalee tanaa annagaa guutii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Viidiyoon kun har'aa kan inni xiyyeeffatu dhiirri tokko yookiin jaalalleen kee tokko isa sirrii isaa si jaallachuusaa maaliin akka ati beektu isa bu'uura ta'e qabxii har'aan isiniif kaasuu barbaadu. Kanaaf hiccitii kanarratti akka isin xiyyeeffattan barbaada. Jaalala keessan keessatti hiikkaa isa guddaa isiniif laachuu danda'a. Jaalalli keessan nageenya qabamoo hin qabu? Jaalalli keessan mi'aawaadha moo mi'aawaa miti isa jedhu irratti. Kanaaf hiriyaa akkamii qabdu? Hiriyaa akkamii qabattanii jirtu? Hiriyyaan keessan san jaalala sirrii isiniif qabamoo yookiin bifa ijoollummaa keessanii kan tuutti dhabaa jirtu? Yeroo keessan waan hin taane irratti dabarsaa jirtu? Isa jedhu gaaffii keessaniif amma xiqqoo ta'etti deebii isinii laachuu danda'a jechuudha viidiyoon kun har'aa. Kanaaf jaalala keessatti hedduu isin gargaaruu viidiyoo danda'udha jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin fayyade shamarroota biraatiifis sheer gochuu hin dagatinaa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo yeroo hundumaa viidiyoo akkasiif gorsa akkasii kana qabadhee waan isiniif dhiyaadhuuf subscribe gochuu. Akkuma kana viidiyoon yeroo hundumaa akka isin ga'u mallattoo bilbilaa sana tuquu hin dagatinaa. Gara viidiyoo kottan isin dabarsa. Egaa akkuma dursee isinitti hime jaalala keessatti jaalalleen kee tokko fedhii jaalalaa siif qabu yookiin immoo jaalala dhugaa siif qabu irratti jaalalli sun sirrii ta'uusaaf dhugaa ta'uusaa maaliin akka ati madaaluu dandeessuu fi haala akkamiin beekuu akka dandeessudha jechuudha. Egaa jaalala keessatti jaalalli tokko dhugaa ta'e taanaan yookiin immoo jaalala sirrii ta'e taanaan wanta ati hin barbaanne tokko akka ati barbaaddu yookiin immoo wanta ati gochuu hin feene tokko akka ati gootuuf si dirqisiisuu
kan hin dandeenye ta'uusaa beekuun barbaachisaadha jechuudha jalqabarratti. Kana yeroon isiniin jedhutti immoo dhiirri tokko si jaallate taanaan ati kan isaati akka kan isaa taate si amane taanaan wanta ati hin feeneef wanta ati hin jaalanne tokkorraa of eeggannoo godha. Wanta ati jibbitu tokko gochuufis dirqamuu hin fedhu jechuudha. Kun immoo jaalala siif qabutti amanee akka ati kan isaa taate amanee riizaaltii jaalala isaa eeggata malee wanta kamiyyuu jarjarsuudhaan yookiin immoo wanta ati hin feene tokko sirratti fe'uu hin barbaadu jechuudha humnaan. Kanaaf jaalalli inni dhugaan isa tokko gammachiisee isa tokko gaddisiisuu isa tokko ijaaree isa tokko cabsuu isa kanarratti hin xiyyeeffatu jechaadha. Isa tokko fedhii isaa gammachiisee wanta inni barbaadu erga argatee booda isa tokko immoo sammuudhaanis ta'e saayikooloojii miidhuu akka hin qabnedha jechuudha. Saayinsiin isaa kan itti amanu. Kanaaf jaalalli inni sirriin tokko wanta ati hin barbaannetti waliin hin galu yookiin wanta ati jibbitutti dirqama akka ati akseepti gootu yookiin dirqama akka ati raawwattu sin dirqisiisu jechuudha. Kanaaf jaalala dhugaa keessa namni jiru tokko immoo wanta kana sirriitti hubatee beeka yookiin sirriitti galee fi jiraata jechuudha. Kanaaf jaalalleen kee ati waliin jirtu yookiin immoo hiriyyaan kee sana amaloota akkasii isarratti arguu dandeessaa? Amala akkamii qaba? Wantoota akkasiitti yookiin immoo riizaaltii akkanaa kana isarratti arguu dandeessaa? Yoo isarratti argite inni kun jaalala sirreessiif qaba yookiin baay'ee hedduu akka innis jaalatudha jechuudha. Yoo kana hin goone ta'e rakkoo uumamuuf wanta ati hin godhu jette irratti waliigalee of eeggannoo godhataan waan hundumaa irratti wanta ati hin barbaanne irratti wanta ati barbaaddu irratti atteenshiiniidhaan of eeggannoo godhataan inni kun jaalallisaa isa sirriidha jechuudha. Wanta ati hin barbaanne tokko gaafachuu dhiisuu isaa miti. Namni tokko wanta tokko gaafachuun kanuma jirudha. Gaafataan gowwaa hin qabu jedha Oromoon. Haa ta'uyyuu malee gaafachuu isaa otoo hin taane wanta gaafatte sana ati lakki jettee inni dhiibbaa sirraan ga'ee dirqamaan akka ati raawwattu taasiseera taanaan inni kun jaalala isa sirrii miti. Siif of eeggannoo godhee hin jiru jechuudha. Namni dogoggoruu danda'a, waan hin taane si gaafachuu danda'a, wanta ofiisaa barbaadu yookiin wanta fedhii isaa guuttachuuf si gaafachuu danda'a. Inni bu'uurri isa kana miti. Erga si gaafatee booda deebii ati itti laattee fi yookiin immoo deebii ati deebistee fi irraa ka'ee maal godha yookiin maal raawwata namni kun. Gaaffii tokko si gaafateera, wanta ati hin barbaanne tokko wanta ati hin barbaannedha. Wanti sun rakkoo sirratti uumuu danda'a yookiin si miidhuu danda'a. Sababa kanaaf ati itti walii hin galle ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee jaalala nageenya hin qabne yookiin immoo jaalala sobaa namoonni qaban yeroo hedduu selfishii warra ta'anidha. Warra fedhii isaanii qofaaf fiigan, warra fedhii isaanii qofa guuttatan jechuudha. Kun immoo yeroodhaaf namoota si barbaadanidha jechuudha. Yeroo tokko tokko akka maastikaa si alanfatanii si gatu namoonni barbaadan namoonni fedhii isaanii qofaaf fiigan ni jiru jechuudha. Kun immoo dheebuu isaanii bahuuf namootatti fayyadamanii namoota gatanii deemuuf wantoota akkasiitiif warra dhama'anidha jechuudha. Kanaaf wanta inni siin jedhe yookiin wanta inni si gaafate tokko bakka ani kana hin barbaadu kana gochuu yookiin kana raawwachuu hin barbaadu jetta. Wanta ati hin barbaanne sana sababa mataa kee qabda yookiin wanta ati hin feene sana sababa mataa kee qabda jechuudha. Wantoonni akkasii kun yeroo qabu yeroo isaanii qofatti ta'uu qabu jettee wanta ati itti amanteef ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee ati waan nan jaalanneef ati waan nan barbaanneef jechuudhaan akka ati aartuu fi akka ati gadditu yeroo hundumaa gochuudhaan dhiibbaa sirratti godhee wanta sana utuu ati hin barbaadiin akka sirratti raawwatu barbaada jechuudha. Yookiin immoo dhiibbaa sirratti gochuudhaan akka ati raawwattu godha jechuudha. Kun immoo jaalala isa dhugaa yookiin isa sirrii ta'e hin agarsiisu jechuudha. Inni kabraa jaalalleen kee tokko yookiin namni ati jaallattu namni ati kan kooti jettu sun gara fuulduraa si waliin karoora qabaachuusaa mirkaneeffachuu qabda. Maaliif namoonni tokko tokko yeroo baay'ee fedhii foon isaanii qofaaf kan isin duukaa kaatan ni jira. Fedhiin foon immoo ni darba ni raawwata. Namoonni tokko tokko fakkeenyaaf amma foon nyaachuu yoo barbaadan foon yeroodhaaf dharra'uu dandeessu. Fakkeenya nyaata yeroodhaaf beela'uu dandeessu. Haga beela sana baatanitti yookiin immoo nyaata foonii sana hamma dharraa isaa baatanitti qofa kan isin dharraatan kan isin beeloftan jechaadha. Suni booda gaafa quuftan kabiraatti kan isin hawwisiisu. Namoonni baay'een fedhiin isaanii akka kanadha. Haga waan barbaadan argatan qofatti kan isin duukaa fiigan jechaadha. Kanaaf wantoota kana mirkaneeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo sababa jaalalaatiin isin bira dhufu isin jaaladha isin du'a isin gaggaba jechuun jalqabu gaafa fedhii foon isaanii sana raawwatan yookiin gaafa fedhii foon isaanii sana eeyyamtanii fi akkuma isin waliin raawwataniin isin jalaa baduu yookiin isin jalaa dhokachuu danda'u jechuudha. Calqaba irratti hamma dafqisaa bu'utti isin jaaladha isin du'a isin gaggaba jedhe taanaan dhumarratti akkasi jibbu beekuu qabda. Kun amala fedhii foonii agarsiisa jechuudha. Kanaaf dhiironni akkasii gara fuulduraatti isin waliin homaa tokkollee karoora hin qaban jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan tokko immoo dhiirri tokko gara fuulduraatti si waliin karoora hin qaba jedheef si jaalata jechuu miti. Karoorrisaa kanarraa qofa otoo hin taane erga wal fuunee booda kun raawwachuu danda'a. Erga wal fuunee booda gaa'ila keenya booda wantoonni akkasii kun ta'uu ni danda'u. Inni jedhu
keessa galuu qaba. Wal fuunee yookiin gaa'ela dhaabbannee inni jedhu keessa galuu qaba jechuudha. Ammarratti wanti gochuu qabnu tokko, ammarratti wanti raawwachuu qabnu tokko, ammarratti wanti karoorsuu qabnu tokko gaa'ela boodas wanta ta'uu qaba jedhee kan itti amanu ta'uu qaba jechuudha dhiirri sun. Caalumayyuu immoo wanti isin dursa itti kennuu qabdan waa'ee gaa'ela keessaniiti. Calqabumarratti nafuu taa'uu ani sitti heerumuun barbaada. Ati maaliif karoorri kee isa kamidha? Gara fuulduraatti na fuudhuuf, na waliin jiraachuuf, na waliin maatii horachuudha wayi inni jedhu keessan galuu qaba jechuudha. Jaalala dhugaasiif qaba yoo ta'e wantoota akkasii kana sirrii isa irratti arguu dandeessu yookiin immoo karoora akkasii kana isarratti mul'ata jechuudha. Kanaaf dhiirri sun jaalala dhugaasiif qaba taanaan waan hundumaatti jarjarsuudhaan si waliin raawwatu jechuudha. Wanti kamiyyuu hin qaqqabama, hin godhama, raawwatama, hin ga'ama jedhee wanta itti amanuudha jechuudha. Inni kabraa kanaan sitti himuu barbaadu inni bu'uura ta'e siif yeroo qabaachuudha. Siif yeroo qabaachuu yeroon siin jedhu walquunnamtii saalaarraa adda kan ta'e yeroo siif kenne si waliin bashannanu. Fakkeenyaaf hoteela tokko seentanii suuqa teessanii achitti wal dhungachuu waliin haasa'uu otoo hin taane lafa bashannanaa tokko nama tokko otoo hin sodaatin sodaa tokko malee jaalala siif qabu ibsuuf lafa saayilentii bootaas haa ta'u karaarra deemus haa ta'u iddoo kamiyyuu siif yeroo kennee haasawaa gochuu si waliin marii gochuu si waliin bashannana gochuu jechuudha. Dhiirri tokko kana yoo godhe jaalala isa sirrii akka inni siif qabu beekuu dandeessa jechuudha. Yoo kana hin ta'u ta'e yeroodhuma sanaan dhufee si argata taanaan akkuma sanaan algaa deemna siin jedha taanaan yookiin fedhii foonsaa si waliin raawwachuu barbaada taanaan inni kun jaalala isa sirrii otoo hin taane inni fedhii foonsaa guuttachuu qofaaf nama fiigu ta'uun beekuu qabda jechuudha.